Kaampii baqattoota Alamwaac naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti argamu irratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen dhukaasa banameen lammiileen Eertiraa 8 miidhaan akka irra gahee mootummoota gamtoomanitti koomishiniin olaanaa dhimma baqattoota UNHCR BBC'tti hime. Dhaabbatichatti dubbii himtuun gaanfa Afrikaa Feez Kaazinaa haleellaa qaqqabe irratti ibsa kennaniiru. On the evening of the 2nd of April. Sanbata darbe gaafa eebila 2022 halkan namootni hidhatan 6 kaampii baqattootaa Alamwaac galanii dhukaasa eegaluu isaanii baqattoota irraa odeeffannoon nu gaheera. Baqattoota 8 irra miidhaan gaheera. Warri miidhaan irra gahe kun yaala argataniiru. Borumtiisa immoo UNHCR eejensii baqattootaa fi baqaa deebitoota Itoophiyaa waliin ta'uun kaampicha daawwatee baqattoota kunneen dubbiseera. Kaampii kanatti haalli nageenyaa akka fooyya'uuf gamaagama taasifneerra. Amma dubbiin qabbanaa'ee jira. Bulchiinsi Alamwaac gaaddisa nageenyaa kenneera. Haleellaa kana eenyu akka qaqqabsiise hin barre. Poolisiin naannichaa dubbii kana qorachaa jira. Baqattootni Eertiraa kaampii naannoo Tigraay jiraataa turan waraanaan booda naannoo Amaaraatti dahoo ijaarametti galaniiru. Gama biraan baqattootni naannoo Tigraay kaampiiwwan baqattoota Addi Haruushii fi Maay Ayinii keessa jiran haala akkamiirra jiru jechuun dubbii himtuu kana gaafanneerra. Ammallee haala yaaddessaa keessa jiru. Rakkoon itti abaasaa jira. Gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasni dhaabamuu isaanii deeggarra. Hamma ta'e ta'us deeggarsi gara Tigraay akka galu karaa baneera. Kunis abdii namaa kenna. Naannoo Tigraay guyyaa 100 booda torbee darbe konkolaataawwan nyaataa fi boba'aa fe'an galuun isaanii waan gaariidha. Haa ta'u malee rakkoon lafarra jiru hammaataadha. Lubbuu baraaruuf jecha deeggarsi olaanaa ergamuu qaba. Ji'oota darban keessatti gargaarsi gatii hin galleef nyaatni kaampicha jiru dhumaa jira. Qaamotni isaan ilaallatu waltumsanii deeggarsa erguun lubbuu akka baraaran gaafanna. Bakka bu'aan itti gaafatamaa mana sirreessaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi poolisoonni lama isaan waliin Asoosarraa gara Kamaashiitti imalaa turan erga qaaman beekamneen naannoo Najjootti ukkaanfamuun fuudhamanii amma 7 caalaa jira. Itti aanaan koomishinii poolisii naannichaa koomishinar Misgaanaa Hunjifataa namootni ukkaanfaman jalqaba lubbuun jiraachuu maatiitti himanis amma erga sagaleen isaanii dhagahamee guyyaan 4 darbeeraa jedhan. Jaarsolii fi abbootiin amantaa qaama hidhate qunnamuun gadhiisisuuf yaaliin gochaa jiran akka itti fufee jiru BBC'tti himaniiru. Jaarsoliin biyyaa Kaamashiirraa gara Biilaa fi Dongoroo deemuun jaarsolii biyyaa naannoo sanaa waliin wal arganiiru. Ammayyuu warra butan sana argachuuf yaalii gochaa jiru. Qunnamtiin bilbilaa adda citeera. Sun rakkoo guddaa ta'eera. Namoonni butaman eessa akka jiran baruu hin danda'amne. Jaarsoliin biyyaa ittuma fufuun bakka jiran hubachuu fi akka gadhiifamaniif yaalii gochaa jiru. Garuu erga qunnamtiin bilbilaa adda citee guyyaa 4 ta'eera. Bilbilli duraan irratti maatii dubbisanis nu dideera. Warri butaman lubbuun jiraachuuf dhiisuu waan barree hin jiru. Qaamni isaan ukkaamsee fudhatee maal akka barbaadu hin barre. Maallaqa osoo ta'ee silaa salphaa ture. Isaan garuu waan gaafatanis hin jiru. Osoo bakka jiran beeksisu ta'e jaarsoliin biyyaa walaba waan ta'aniif waan barbaachisu goone akka gadhiifaman gochuu dandeenya ture. Kan itti aanuun mootummaan Ameerikaa waraana kaaba Itiyoophiyaatti deemuu fi gaaga'ama misooma isaan gaaga'ama namoomaa isaan walqabatee dhalateef gaafatamni akka jiraatu wixineewwan seeraa HR 66 duwwaa fi SS 3199 qopheessee raggaasifamurraa akka turan murtaa'eera gabaasaaleen jedhan bahanillee BBC'n ragaaleen dhimmichi adeemsa idileerra jiraachuu akeekan argateera. Miidiyaaleen Itiyoophiyaan American Civil Council fi Media The African Report jedhamu waabeeffachuun gabaasa hojjetaniin wixineen kun seera ta'ee bahurraa akka turu waliigalteerra gaameera jedhan. Gabaasa kana dhaabni biyya bulchuus marsaalee hawaasaa gubbaatti qoodeera. Firaa'ol Balaayii gabaasa qabdi. Yaadni yeroof raggaasifamurraa akka turu murtaa'eeraa jedhuun faallaan wixineewwan seeraa kun adeemsa idilee keessa darbaa akka jiran qondaaltonni US'n himu. BBC'n dhimmicha House Foreign Affairs Committee akka mirkaneessu gaafatee wixineewwan kunneen adeemsa idilee keessa darbaa jiraachuu deebii akeeku argateera. Gareen koominikeeshinii koree kanaa deebii BBC'f kenneen wixineewwan kunneen akka tursiifaman murtaa'uu ilaalchisee ifatti deebii hin kennine. Haa ta'u malee wixinee seeraa kanatti dhimma bahuun itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf korichi kutannoo akka qabu ibseera. Seerota kanatti gargaaramuun mootummaan Ameerikaa qaamoleen waraanni waliinii akka dheeratu deeggarsi namoomaa akka hin geenye dhawwatan
sarbama mirga namoomaa raawwatan hunduu gaafatamtoota akka taasisu murannoon jira jedheera. US'tti ambaasaadara Itoophiyaa kan turan Fitsum Araggaa immoo tarkaanfii gaarii mootummaa keenyaa fi deeggartoota keenyaan dhiyeessiin namoomaa fooyya'aa dhufuun wixineewwan seeraa manneen mareen ilaalamaa turan yeroof bakka amma jiran akka turan yaadni jedhu ka'uun isaa gaariidha jedhan. Haa ta'u malee ambaasaadar Fitsum wixineewwan kunniin raggaasifamuurraa haa turan jedhamee murteen darbeeraa hin jenne. Itoophiyaatti ambaasaaddarri duraanii Ameerikaa Tiiboor Naagii gama isaaniin fuula tiwiitara isaanii gubbaatti barreeffama maxxansaniin koongiresiin Ameerikaa wixinee Ethiopian Peace and Democracy Promotion Act irratti tarkaanfii fudhachuurraa dhiiseeraa jechuun akka turu godhamuu akeekan. Dhukaasni dhaabbachuun akkamiin adeemaa kan jedhu ilaaluu fi naannichi deeggarsa namoomaaf guutummaatti banaa ta'uu hubachuun ammoo sababa akka turu godhameef ta'uu barreessan. Gama biraan miseensi koree hariiroo alaa seenaatar Jim Risch kan dhiyootti filataman tiwiitarii isaanii gubbaatti gabaasa jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman yakka lixa Tigraayitti raawwate saaxiluu irratti yaada kennan keessatti yakkoonni raawwataman barbaachisummaa wixineewwan seeraa akka wixinee S3199 kan koreen isaanii torbee darbe raggaasee dabarsee agarsiisaa jedhan. Wixineen torbee darbe manneen maree lameen irraa deeggarsa guddaa argate adeemsa seeraa idilee keessa darbaa jira jechuunis barreessaniiru seenaatarri kun. Gidduun oduu gabaabseen isinitti makamisaarraa kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti aduun calaqqee fageengoon marfamtee mul'achuun namootatti raajii ta'ee oole. Meetrooloojistiin BBC Chris Fawkins San Halo kan jedhamu kun kan mudatu kiristaalonni cabbii atmosferii samii olii keessatti caccabanii argaman ifa aduu mataa ishee yeroo balaqqeessan ta'ii mul'atudha jedhan. Loltootni Raashiyaa naannolee Kiivii fi Charniif keessaa guutummaatti bahuu isaanii qondaalonni ministeera ittisa Ameerikaa mirkaneessan. Oduun humnootni Raashiyaa naannawaa Kiivii fi Charniif keessaa baate jedhu kan dhagahame wayita biyyattiin gara baha Yuukireen naannoo Doombaas irratti akka xiyyeeffattu beeksisan ture. dhimma ittaanuun barreessaa kitaabota asoosamaa akka miilan shokoksinii fi qondaalli Abaawuu Yaasoo Kabbabaa tibbana mana hidhaatii gadhiifameera. Yaasoon ergaa bara 2018 as yeroo lama mana hidhaatti kan dabarse yoo ta'u yeroo 39 ta'uuf dhaddacha irratti dhiyaachaa turuusaa hime. Kan jalqabaa shororkeessumaan himatamee waggoota lamaaf hidhamee bilisa jedhamuun gadhiifamuu BBC'tti himeera. Kan lammataa immoo isa duraa irraa gadhiifamee ji'oota 4 booda qabamee hidhame. Amma ji'oota 5 booda bilisa jedhamuun gadhiifamee jira. Turtii isaa mana hidhaa keessaa fi kaan irratti waliin turtii taasiseera. Himanni inni jalqaban irratti dhiyaate akka biyyaatitti shororkeessaa jedhuun irratti dhiyaate. Aangoota mootummaa ajjeesisuu yaalteertaa odeessa waraanaaf kennitee jirtaa waan akkasii kan jedhu ture. Himannaan sunis himannaa sobaati. Akkanumaan sobaanne yakkanii waggaa 2 guutuu dhaddachatti deddeebi'aa bahee almost gara dhaddacha 39 dhaabbadde waggaa 2tti bilisa jedhanii na gadhiisan. Ani waggaa 2 hidhamee bahuu kiyyaan yaadadha. Isaan bilisa baate jedhanii na gadhiisan. Namni tokko waggaa 2 hidhamee bilisa yoo hidhame compensationiin jiraachuutu irra jiraata akka seera kamiitittiyyuu. Waggaa 2 san guutuu nama kana akka biyyaatitti buusus akka sabaatti buusus kan akka dhuunfatti buufatus herregame yoo beenyan kennameef dhugaadha bilisa. Waan kan bakka hin taanetti immoo namni kun waggaa 2 hidhamee bahe jedhamuu qaba malee bilisa jedhamuun irra hin jiraatu. Ka jalqabaa kana hidhamtee turte hagam turteeti kan lammaffaa kan qabamte osoo hin turiinidha hidhamuu kee kan dhaga'ame. Eessatti si qabanii guyyaa sana? Isa ammaa ji'a 4 sanarraa hiikamee ji'a 4 booddeedhaan qabame. Magaalaa Finfinneettiin qabame nama wayii hospitaala geesse. Waan baay'ee nama ajaa'ibu waggaa dura na qabanii makiinaadhaan namatti buutellee gurbaan naan jedheen jira. Dhuguma nan rifadhe maal akkamittiin otoo hin argin moo akkamitti du'een kaane akkamittiin makiinaa namatti buusee nama miidhee namni na qaba jedhee anuu baay'ee nuuf shakke. Takka turanii gaafa na fuudhanii buufata poolisii tokko na gahan baankiidhuma ambassaa jedhamu tokko na geessanii ganamaas isaan deemteedhan. Wanti kun akkamitti ta'a humnaan na qabanii na fuudhanii deemanii. Gaafa achi ga'u warra juuntaa
dhimma hooggantoota juuntaa walii galuudhaan maallaqa tiraansfer hoggaa gootu baankiidhaa gara isaaniitti hogguu dabarsitu qabamtedhanii. An baankii isaan ittiin na himatan kana Ambassaa baankiidhaan isaan amma tajaajila argachuudhaaf illee baankii sana jedheen beekuun takka jireenya kiyya keessatti. An baankii kana keessaa galmee herreegaa hin qabu. Galmee herreegaa hin qabaanne horii hin qabdu. Maalirraa maalitti dabarsita? Ani amma maalirraa maalitti dabartannaan namoota isaanii wajjin waliigaltee horii garas dabarsitaadhaan. Seera biyya kanaa keessatti amma dhihoo kana immoo namni tokko maallaqa oduma hin dabarsaayyuu ta'e 50,000 ol dabarsuu hin danda'u. Isaan kan ittiin na himatan miiliyoona 40 miiliyoona meeqa takka turanii maallaqa 5 juuntaadhaaf dabarsita kan jedhuun immoo miiliyoona 13 fi wayi. Kana oddoo dabarsinuu harkaaf harkatti qabanne jedha. Wanti harkaaf harkatti qabame adiidha miire harkaaf harkattoo qabattan ni maddaati ragaan nattaa bahu. Ni nadabama. Guyyaa qabamte sana sooshaal miidiyaa irra suuraan kan kee qoodamaa ture. Lafa teessee waan baankii wayii fakkaatu maallaqee kan jiru kan fakkaatu waan akkasii mul'ataa ture. Waan suni footooshooppiin hojjetame moo bifuma sanaan qabamte? Dhugaa ta'uudhaaf ani bakka sanii miti kan hin qabame bara. Humnaan nu fuudhanii dhaqanii dirqiidhaan barandaa baankii sanirra na teessisanii abbaa suura san kaasee hin beeku dhugaa ta'uudhaaf. Suura kiyya bukkeetti galmee herreega baankiitu jira. Galmeen herreega baankii isaan achi na bukkee kaan suni amma irra deebi'ee ilaaluu danda'a namni barbaade. Kan baankii daldalaa Itoophiyaati. Kan baankii Ambassaatii miti. Kanuma keeti moo kan nama biraa? Hankoo konkolaataa keessaa fuudhanii suuraa kaasanii anamaddi itti maxxansan. Maayyii wanti kun hundumtuu hafee mattaa yookiin immoo isa muusinnaa jedhan. Muusinnaatti naannessanii immoo isaan himata bananii. Kunis ta'uu didee maayyii wabii qarshii 30,000 akkan bahu manni murtii waliigalaa Itoophiyaa murteessa jechuudha. Kana dura Yaasoon barreessaa kitaaba akka ta'een beekaa. Kitaabota garaagaraa barreessitee farkaa qabda akka miilaan shokoksinee fa'aa kanneen kaanii. Amma Yaasoon booda kana qondaala siyaasaati moo barreessaadha moo sochii akkamiitiinidha siyaasa biyyattii keessatti kan hirmaachaa jirtu? Ani qondaala siyaasaati. Qondaalli siyaasaa sun immoo hin barreessaa. Xumura irratti odeeffannoo ispoortiin taphattoota ciccimoo sarara duraa kan akka Riicharlisen, Dominic Calvert-Lewin fi karra eegaa Ingilaand lakkoofsa 1 Jordan Pickford qabachuun Piriimer Liigii keessatti dorgomaa kan jiru Everton gabatee liigicharraa gadi bu'uuf qabxii tokko qofaan ol fagaatee jira. Leenjisaa Liverpool duraanii kan masaanuu Everton ta'e Rafael Benitez qacaruun dorgommicha kan jalqabe Everton leenjisaa lammii Speen muuxannoo guddaa qabu kana jalatti milkaa'uu hin dandeenye. Kanarraa ka'uun leenjisaa duraanii Chelsea Frank Lampardin bakka buusan. Lampard taphoota 12 keessaa 4 qofa injifateem. Kaleessa galgala Burnley kan karaa dhumaa of oolchuuf morkii keessa jiru waliin taphachuun 3-2 mo'ame. Taphootni itti aanan ammoo Manchester United, Leicester City, Liverpool fi Chelsea waliin ta'uun isaa ammoo abdii kilabichi Premier League keessa turuuf qabu kan dukkaneesse fakkaata. Odeeffannoo taanuun Karim Benzema tapha Champions Leaguein kaleessa Chelsea irratti hat-trick lakkoofsuun Real Madrid 3-1 akka mo'atu gargaare. Rio Ferdinand taphataan sarara ittisaa duraanii Manchester United akkuma umuriin isaa dabalaa deemeen ga'umsi isaa itti bahaa deeme jechuun barreesse. Benzemaan amma ganna 34 yoo ta'u Champions League bara kana irratti galchii 11ffaa isaati. Benzemaan haala kanaan itti fufnaan badhaasa Ballon d'Or bara kana mo'achuu akka danda'u xiinxaltootni kubbaa miilaa walii galu. Manchester United leenjisaa Ajax Amsterdam Erik ten Hag leenjisaa kilabichaa bara dhufu gochuun qacaruuf fiixee irra gahamuu odeeffamaa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf isiniif qopheessine asuma irratti xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture. Qopheessituun sagantichaa Firaa ol Balaayee waliin turtii taasisteetti odeeffannoowwan kaan marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu. Halkan gaarii.